Hello. Ya jirtu. Alhamdulillah. Nam to kolle mulla to. Nam to komulla. Mata turen kiya. Hanaran tana naftanya yo jaan social media hanarratti warri Facebook maaliif blog nama godhan yookaan maaliif blog nama tolchan kan jiru laaluun barbaachisaa mee hoo jiraatan sagalee nam tokko natti mul'atu hello everybody. Maya naftanya yo jalan warri Facebook maaliif blog nama godhanii kan jiru asoo beeta porshiniin keenya kan naftanyaa kun bal'aadha. Kanaaf warri Facebook maaliif yeroo naftanyaa jedhan maaliif blog nama tolchuu kanarraa asuun barbaachisaa. Beeta waa'ee social media kana akkuma sabaattu akka Oromootu namni keenya silkii harkaa qaba malee akkaataa social media kan akkaataa qabsoon social media irratti gaggeeffamtu uummata keenyaaf hin galle. Irra guddaa sii galtee yookaan laalu taate social media kana Oromootu itti fayyadama. Garuu itti fayyadamuu malee akkamitti sagalee saba kanaa taana akkamitti sii galtee diina firraa dhorkina akkamitti naftanyaa social media irra nu bobbaatee nama Oromoo kana blog gootu kun akkamitti firraa dhorkina irratti hanqina bal'aa jira dhugaa dubbachuudhaaf. Hanqina bal'aa jira. Kanaaf warri naftanyaa kun ilmaan bakka hunda daldalanii diqaalaa bakka hunda daldalanii bakka hunda sii galtee hunda keessa harka naqatanii naftanyummaa nuti hambeenu naftanyaa jechuun warra harkaa fi harmaa hawwan keenyaatii fi abbootii teenyaa jira jechuudha. Naftanyaan diina Oromoo guddaadha. Diinni Oromoo guddaan naftanyaa. Naftanyaan arraas boruus diina Oromooti. Asharaa kaleessa sii galtee uummata keenya irratti waan hammeenyaa kaleessa Oromoo irratti raawwatan waan dagannuu nuti dhaloonni ammaa kun. Kanaaf nuti hammeenya isaan sii galtee uummata keenya irra raawwatan hin dagannu. Ammallee deebi'anii sii galtee hammeenya akkasii raawwachuudhaaf halkanii fi guyyaa hojjechaa jiru. Naftanyaan duraan takka amma lama taate takka Oromootu itti dabalame. Naftanyaa Oromoo tan sii galtee Itoophiyummaa malee Oromiyaan haa dhabamtu jettu. Naftanyaan tan bardirree baatee jiti Itoophiyummaa malee naannoon biraa jiraachuun qabdu jettee warra morma jechuudha. Naftanyaan Oromoo tan sii galtee Itoophiyaa yaammadhaa malee Oromummaa hin yaammatina. Itoophiyaa yaammadhaa malee immiyyee yaammadhaa malee Oromummaa hin yaammatina. Lammummaan teessan Itoophiyaadha malee Oromiyaa hoo jette Oromiyaa yakka. Oromiyaa hoo jette abaawoodha. Oromiyaa hoo jette yakka. Naftanyaan Oromoo akkasiitu uumame jechuudha. Naftanyaa hamtuun tame amma naftanyaan silaa ulachuu naftanyumaa naftanyaan Oromoo naftanyaa garaati. Warra Itoophiyaa malee Oromummaan baduu qabdi jedhu. Warra Minilik malee seenaa Minilik yaammadhaa malee seenaa jaarraa abbaa gadaa Elamoo Gultuu Baharuu Tumsaa Maammoo Muzammar yaammadhaa warra jedhuuti. Tisheem qaanyiidha kun. Naftanyoota Oromoo gusii galtee naftanyoota Oromoo irraa kana hamaan. Naftanyaan taan dirruma baatanii Itoophiyaa አንድነት ኢትዮጵያ አንድነtii keessatti olaantummaa ortodoksiitii fi olaantummaa amaaraa malee
jiraachuun qabdu hojii falmachuu. Nafxanyaan Oromoo warra tana deeggaruu jechuudha. Kana waan ajaa'ibaati. It's shame. Waan jirtanii. Egaale. Kun siigaltee qaanii guddaadha. Kun nama saalfachiisa. Nama qaanfachiisa. Kanaaf garee kanaatu Itoophiyaa keessa jira jechuudha. Garee lama. Garee takka ta'a. Nafxanyaan Oromoo tan Itoophiyummaa malee Oromummaan badu qabdi jettu. Nafxanyaan diinni Oromoo kan kaleessa ammoo warra Itoophiyaa miliqsee yaammadha jettu waan akkanaa tana. Itti deebinamee bal'inaan itti deebina inshallah.